Gooftaa hundumaan olii ganama kana iddoo kanatti akka walitti qabamnu waan nu gargaarteef fuula kee akka barbaadannuuf eeguudhaan gara kee asii ol akka ilaaluu dandeenyuuf yaa Waaqayyoo waan nu gargaarteef ulfinniif galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyoo sabni si barbaaddatu si argata, lubbuun si dheebotte yaa Waaqayyo dheebuu hin baati. Sagalee kee irra kan caalus immoo hin jiru yaa Waaqayyo, si waaqeffachuu irra kan caalu hin jiru yaa Waaqayyo. Carraa kana waan nu laatteef galanni siif haa ta'u. Gooftaa keenya sagalee kee yeroo dhaggeeffannutti ulfinni kee akka nu gidduu darbu, sagalee kee keessatti yaa Waaqayyo humni jiru hundumtuu gara jireenya keenyaa akka dhufu, Gooftaa keenya kan si dheebote, kan si barbaade hundumtuu sagalee kee keessatti akka si argatu si kadhanna. Yesuus ulfinni siif haa ta'u. Yeroo kana booddee jiru hundumaa hafuurri kee akka dhuunfatuuf si kadhanna. Ati nu wajjin ta'i. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Attam jirtu? Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'a macaafa qulqulluu keessaa wangeela Maatiyos boqonnaa isa jalqabaa wajjiniin ilaalla. Isa silannuu fi dubbifameedha. Achirratti kan nuti har'a ilaallu akkuma itti dhiyaachaa jirru, akkuma beeknus ayyaana dhaloota Gooftaa Yesuus Kiristoos ayyaaneffachuutti adeemaa jirra waan ta'eef yaadni keenya hundumtuu gara sanatti adeema. Yesuus Kiristoos dhalachuun isaa maalidha kan jedhu irratti haasofna. Si'a baay'ee ayyaanni yeroo dhiyaatu ayyaanni waan baay'ee nama dogoggorsiisa. Namoonni ayyaana yeroo jedhamu isa kabajamu kana duwwaa ilaalu maleessa ayyaanicha irra darbee ayyaanni sun maal jechuudha. Amma fakkeenyaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos dhaloota isaa kabajannaa yeroo jennu dhalachuun Gooftaa Yesuus Kiristoos mataa isaa maal jechuudha kan jedhu keessa galee yaadee xiinxalee kan ilaalu baay'ee miti. Haa ta'u maleessa bara baay'ee yoo kabajaa baane iyyuu ayyaana kana har'a deebinee Gooftaa Yesuus Kiristoos dhaloota isaa yaadachuun baay'ee barbaachisaadha. Wangeelli Maatiyos boqonnaan inni jalqabaa ergaama tokko qaba. Baay'ee gabaabseen achirratti xiyyeeffadheen dubbachuu barbaada. Wangeela Maatiyos yeroo jalqabu akkaataa nuti itti jalqabutu wangeela warra kaanirraa wanta adda isa godhu tokkotu jira. Innis immoo maayini waa'ee dhaloota Gooftaa Yesuus Kiristoos jalqabaa kaasee isa jiru isa tarreessee jalqaba. Dhaloota Gooftaa Yesuus Kiristoos booddeedhaa kaasanii tarreessanii kan seenaa Gooftaa Yesuus Kiristoos dubbachuu jalqaban wangeelota keessaa wangeelota lama. Isaanis Maatiyosii fi Luqaasidha. Garuu lamaan isaanii akkaataa isaan itti waa'ee dhaloota Gooftaa Yesuus Kiristoos itti tarreessan adda addadha. Maatiyos lafti inni itti jalqabuu fi Luqaas lafti inni itti jalqabu adda adda. Akkaataa isaan itti jalqaban wangeela isaaniitiif immoo baay'isee ijoodha. Si'a baay'ee macaafa qulqulluu keessaa abaluudhaan dhalate isa jedhu kana yeroo hundumaa keessa dabarree deemna malee maal jechuudha, maaliif wanta sana ka'an jennee xiinxalleen ilaalla. Kanaaf har'a achirraa akka jalqabnu barbaada. Gara sagalee isa har'a dubbifametti dhaquu keenya dura. Isa ajjiniin baay'isee wanta walitti hidhatee jiru wanta jiruufan achirraa jalqabuu barbaada. Lakkoofsi tokko
wangeeluma isaa yeroo jalqabu akkas jedhee jalqaba. Toorri hidda dhaloota Kiristoos sanyii Daawit sanyii Abrahaam isa kana jedhee jalqaba. Yeroo jalqabu Maatiyos eenyurraa toora dhaloota Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo tarreessu namoota lama dhaloota sana hundumaa keessaa namoota lamarratti baay'ee xiyyeeffatee dubbata. Jalqabni isaa Abrahaam, itti aansee immoo Daawit jedhee jalqaba. Luqaasiin yeroo bira dandee ilaalu immoo inni gara Addaamii fi Hewaanitti deebisee achirraa kaasee gara kanatti fida. Lamaan isaaniiyyuu lafatti isaan jalqaban ergaa guddaa, ergaa wangeela isaanii wajjin walitti hidhatee jiru, wanta walitti qabatee jiru qaba. Abrahaam irraa yeroo jalqabu Maatiyos wanti inni nutti agarsiisuu barbaade wanta guddaa tokkotu jira. Innis immoo maayini seenaa Abrahaam keessatti wanti ta'e akkaataa nuti jireenyi Abrahaam akkaataa nuti itti jalqabee boqonnaa 12 macaafasuma jalqabaa irratti yeroo ilaallu boqonnaa 12 keessatti Abrahaam yeroo waamame Waaqayyo kakuu guddaa isaaf galee ture. Kakuun guddaa Abrahaamiif galame kun maayini Waaqayyo akka isa eebbisu, jireenya isaa akka eebbisu, maatii isaa akka eebbisu, isa duwwaasitu hin taane isa keessa darbee Waaqayyo saba hundumaa akka eebbisuudhaaf jedhu kakuu Waaqayyo Abrahaamiif galee ilaalla. Kakuu eebbaa. Yeroo Waaqayyo Abrahaamin eebbise, yeroo Waaqayyo immoo karaa kee, karaa saba keetii, karaa dhaloota keetii ani saba hundumaa biyya lafaa nan eebbisaa yeroo itti jedhetti wanta isaa wajjin immoo walitti hidhatee jiru wanta guddaatu jira. Innis immoo maayin seera uumamaa keessatti akkuma jalqabaa kaasnee ilaallu Waaqayyo jalqaba nama uume, biyya lafaa kana hundumaa hin uume. Gaarii godhee wanta hundumaa uume jedhee kaaseeti Addaamiif Hewaan irraa kaasee seenaa isaanii nutti agarsiisa. Addaamiif Hewaan akka sagalee Waaqayyootti, akka abboommii Waaqayyootti gaafa jiraachuu jalqaban wanti hundumtuu immoo galagashoo ta'e. Waaqayyo eebba isaaniif kaa'e. Waaqayyo wanta gaarii isaaniif kaa'e. Abboommii tokko dogoggoruurraan kan ka'e dhiisaa waan jedhaman dhiisuu diduurraan kan ka'e Waaqayyoorraa gargar ba'uu isaanii agarra. Seenaan Abrahaam kana keessatti dhufa. Waaqayyo isarraa adda ba'e kana nama biyya lafaa kana hundumaa gara isaatti fiduudhaaf yeroo barbaadetti Waaqayyo Abrahaamiif dhaloota isaa hundumaa eebbisee eebba isaa kana keessatti saba kana hundumaa gara isaa gara ofiitti fiduu barbaadee kakuu galee yeroo sana. Ani siin nan eebbisa, dhaloota kee nan eebbisa. Siin eebbisuu keessatti, dhaloota kee eebbisuu keessatti eebba koo gara biyya lafaa nan fida kakuu galee. Egaa Daawit yeroo achirraa jalqabu Abrahaam jedhee nu yaadachiisee yeroo inni jalqabu eebba sana nu yaadachiisaa jira. Eebba sana yaadadhaa. Waaqayyo saba biyya lafaa eebbisuudhaaf karaa dhaloota Abrahaam dhufuudhaaf kakuun ni gale. Kakuu sana yaadadhaa jedhee jalqabu isaati. Akkuma inni kakuu gale karaa dhaloota Abrahaam eebbisee biyya lafaa kana eebbaan gara isaatti fiduudhaaf inni kakuu gale kun amma karaa ilma isaatii eebba sana fiduudhaaf dhufaa jira, inni dubbachaa jira. Galanni ulfinni Gooftaa Yesuus Kiristoos ifa ta'u. Dhalachuu Gooftaa Yesuus Kiristoos jennee gaafa yaadannu inni tokko wanti guddaa wanti nu yaadannu eebba Waaqayyoodha. Eebba Waaqayyoo akka kakuu isaatii karaa
gara jireenya keenyaa fiduu sanii barbaada. Eebba Gooftaa Yesuus Kiristoos. Eebba yeroo waa'ee eebbaa kaasnu eebbi wanta guddaa qaba. Ammam jireenya keenya keessatti yoo dhamaane eebba malee gatii hin qabu. Laduukaa jirtuuni. Eebba malee maatiin maatii hin ta'u. Eebba malee hojiin hojii hin ta'u. Eebba malee biyyi biyya hin ta'u. Eebba malee waldaan waldaa hin ta'u. Eebba Waaqayyoo malee hin ta'u. Inni lammataa maqaan inni jalqabu maqaa Daawitiidha. Daawit innis kakuu guddaatu isa duukaa jira. Kakuun Daawit duukaa jiru immoo kakuu adda ta'edha. Yeroo itti Waaqayyoo kakuudhaan gara Daawititti dhufetti sabni Israa'el rakkina guddaa keessa yeroo itti ture. Rakkinni isaan keessa turan immoo rakkina siyaasaa, rakkina dinagdee, rakkina hawaasaa kana hundumaa walitti qabatee wanta jirudha. Yeroo sana keessatti kakuun Waaqayyoo karaa Daawit saba Israa'eliif gale maayini karaa dhaloota Daawit Waaqayyo dhufee jireenya isaanii karaa adda addaa isa isaan qoree qabee jiru sana kana hundumaa keessa Waaqayyo gara furmaataatti akka isaaniif fiduta kan Waaqayyo isaaniif karaa Daawit kakuun inni gale. Kakuu Waaqayyoo. Kakuu sana keessatti har'as Waaqayyoo gara jireenya keenyaa karaa dhalachuu Gooftaa Yesuus Kiristoos akka dhufu Maatiyos iddoo kana keessatti nutti agarsiisee dubbachuu jalqaba. Lakkoofsi 18 inni har'a nuuf dubbifame egaa inni har'a nuuf dubbifame akkas jedhee jalqaba. Dhalachuun Yesuus Kiristoos akka kanatti fufee jirutti ture. Maariyaam haati Yesuus sun Maariyaam haati isaa Yoseefiif kaadhimamtee turte jedhee jalqaba. Yoseefiif kaadhimamtee turte. Jireenya kaadhimummaa keessa turte. Kaadhima ishee Yoseefiitiin jin. Yeroo sana keessatti isheen Yoseefii jirutu waliin argin ulfa taatee argamte jedhee jalqaba. Yoseef gaafa kana arge nama qajeelaa wanta tureefi jedha sira. Qajeelaa waan tureefi akkasumatti itu namatti dubbatin ossaadhaan ishee dhiisuu barbaade jedhee jalqaba. Yeroo hundumaa wanta kana irratti yeroon ilaalu baay'ee wanta na dinqisiisu tokkotu jira. Luqaas keessatti wanta baay'ee gaariitti namaaf ibsa. Asitti waa'ee Yoseef kaasa maleessa waa'ee Maariyaam wanta baay'ee wanta dubbatu hin qabu. Ulfuma taatee argamte. Afur qulqulluurraa kan ka'e ulfa taatee argamte jedha. Kanarraan kan ka'e Yoseef ishee dhiisuudhaaf ossaadhaan barbaade jedha. Luqaas waa'ee ishee yeroo nutti agarsiisu yeroo ergamaan dhufee Maariyaamitti dubbatee Maariyaam amantiidhaan akkasumatti akka isheen itti fudhatte
Ituu dhiira nargiin kun akkamitti ta'a jettee duwwaa yeroo isheen gaafatte Waaqayyoof immoo hin danda'ama jennaan amantiidhaan akkaataa isheen itti fudhattee nutti agarsiisa. Asirratti waan tokko garuu waan dubbatu qabu Maatiyuus. Garuu Luqaas keessatti yeroo ilaalu wanti na dinqisiisu wanta Yoosef iddoo kanatti arguu dadhabuu ishee miti. Ituma ta'ee jiru amantiidhaan yeroo isheen fudhattu agarra maleessa. Wanti Yoosef arge maayini akka aadaa sanaatti ituu hin heerumin durbi ulfatee argamuu ishee rakkisaadha. Baay'isee rakkisaadha. Naannoo ishee jiru hundumaatti akka fudhatama dhabu nama ishee godha. Maatii ishee irraa kaasee naannoon ishee hundumtuu akka isheen fudhanne nama godha. Ituma kun ta'ee jiruti Maariyaam amantiidhaan ergati jettee anaaf haa ta'u jettee yeroo isheen fudhattu agarra. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Waan salphaa miti. Waaqayyo ati gara jireenya kootii dhufuun kee saba biratti na dhabsiisa taanaan, naannoo kootii na dhabsiisa taanaan, maatii koo birattis na dhabsiisa taanaan, ati jennaan anaaf haa ta'u jechuun waan salphaa miti. Amantiin Maariyaam salphaa hin ta'u. Maatiyuus garuu ulfuma taatee argamte jedhee nutti agarsiisa asirratti. Ulfa taatee argamte hafuura qulqulluurraan kan ka'e. Kanarraan kan ka'e kaadhimaan ishee Yoosef dhiisuu barbaade jedhee nutti kaasa. Har'a akkaataa dhaloota Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo ilaallu waan lama wal duukaa dubbachuu barbaade. Waan lamaan kana wal duukaa akka nuyi ilaaluu barbaada. Inni tokko dhaloonni Gooftaa Yesuus Kiristoos nuuf har'a maal fidee dhufe kan jedhu akka ilaaluu barbaada. Inni lammataa immoo dhufaatiin Gooftaa Yesuus Kiristoos mataasaa maal fidee dhufamu wanti biraa wanti inni dhufee wanti inni dubbukeedhaa jeeqee kaasu kun wanti ulfaataa kun wanti biraa maaltu jira kan jedhus leerii lammaffaatti akka nuti ilaaluu barbaada. Iddoo kana keessatti wanti nuyi arginu hafuurri qulqulluu dhufuunsaa Maariyaam ulfatee taatee argamuun ishee hafuura qulqulluurraan kan ka'e wanti inni fide inni jalqabaa maayinni kaadhimaa isheetiin rakkina himuutti ka'e. Booddee gaafa Waaqayyooti dubbatee inni deebi'e maleessa inni jalqabaatti inni yaade maayinni kana booddee jedhee murtoo mataa isaatii fudhachuutti ka'e. Inni lammataa inni sadaffaa isinitti agarsiisa wanti ta'ee ture. Garuu gaariin turre naannoo ishee akkaataan itti naannoon ishee ture hundumtuu gaariin turre. Boqonnaa lamaffaa irratti fakkeenyaaf yerootu ilaallu Herodoos maal gochuutti ka'e? Isheerraan kan ka'e ijoollee fixuutti ka'e. Isheen immoo gara maaliitti deemuutu isheerra ture? Gara biyya Gibxiitti boqachuutu isheerra ture. Akkaataatti Luqaas lafa isheen itti deessetti yeroo inni itti dubbatu mucaa ishee fudhattee akkaataa isheen itti naanna'aa turte Yesuus akkaataa inni itti guddate yeroo inni ilaallu waan salphaa hin turre. Hafuurri qulqulluu gara jireenya namaa dhufee hojjechuunsaa kana fida. Duukaa jirtu? Waan dubbachaa jirtan ani jireenya wangeeluma dubbachaa jirtu. Hafuurri qulqulluu gara jireenya namaa dhufee gara waldaa dhufee hojjechuunsaa kana fida. Yeroo siyaa baay'ee maal yaadda isinitti fakkaate gaafa hafuurri qulqulluu gara mana koo gara jireenya kootii dhufee gaafa jireenya koo keessatti hojjechuu jalqabu wanti hundumtuu nagaa ta'a naannoon koo jedhee yaadata. Wangeelli kana jedhu wangeela lallabaa jira waan ta'eef isumattan isin deebisa. Wangeelli kana jedhu wangeelli faallaa isaa dubbata yoos nagaa dhabdu naannoo keessatti. Wangeelli yeroo dubbatu namni hafuura qulqulluun keessa isaa guutee mul'ata haaraadhaan guuteeni namni hojjechuu gaafa jalqabu naannoo isaa xuraafamuu jalqaba. Hojiin ergamootaa kana nutti agarsiisaa fi firoottan koo gaafa bartoonni Gooftaa Yesuus Kiristoos boqonnaa 2 irratti hafuura qulqulluudhaan guutaman
sagalee guddaadhaan gaafa dubbachuutti jalqaban hafuurri qulqulluu yaada gurguddaadhaan mul'ata gurguddaadhaan gaafa isaan keessa guutee ture. Yeroo lubbuun baay'ee fayyuutti ka'u jireenyi isaanii akkasuma duukaa raafamuutti ka'e. Baay'een isaanii akkaataa hin taanetti biyya lafaa kanarraa godaanan. Maatiyos wangeeluma isaa yeroo jalqabu kan waan jalqabu hafuura qulqulluudhaan guutamte jedhee jeeqama gara jireenya ishee keessatti dhufee tokko lama jedhee nutti agarsiisutti ka'a. Seenaa gooftaa Yesuus Kiristoosis gaafa jalqabu akkasumadha. Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluudhaan hin guutame yeroo cuubametti hafuurri qulqulluu gara gooftaa Yesuus Kiristoos gugeedhaan akka gugeetti gara isaatti dhufee jedhee jalqabeeti. Tajaajila isaa jalqabe jedhee jalqabeeti gara fannootti, gara dhiphinaatti, gara booddeetti nu deebisa. Naannoon isaa yeroo isaan isa jeequu barbaadan, isa fudhachuu didanii yeroo isaan itti dhiiban waan kana hundumaa ilaala. Tajaajilatti dhufuun hafuura qulqulluudhaan guutamanii mul'ata qabaatanii biyya lafaa kanarratti tajaajiluun kanadha. Waan biraa barbaadina. Namooti si'a baay'ee kadhannaatti jabaatanii, waaqayyotti jabaatanii, mul'ata gurguddaa gaafa argachuutti ka'an, naannoon isaanii gaafa jeeqamuutti ka'u, isaan baqannaa jalqabu. An kanan seenee kanaaf anis itti maayyamu. Kanadha wanti isaa. Kanadha kan macaafa qulqulluus dubbatu. Dhufaatiin hafuura qulqulluu, dhufaatiin gooftaa Yesuus Kiristoos gara maatii tokko kana of duukaa qaba kan jedhudha. Yesuus akkaataa kanatti gara jireenya Maariyaam dhufe. Kaadhimummaan nagaa ture kun Maariyaamiif Yoosef warri nagaan jiraatan kun amma jeeqamuutti ka'an. Jireenya kaadhimummaa warri hin argine jirtu ta'e hin beeku malee akka jireenya kaadhimummaa wanti mi'ooftu hin jirtu ni. Sirriin jedhamu sirrii miti. Siyaasi gaa'elumti akkuma yeroo sanaatti tu'aa fi yerootti jennee hawwinu jiru. Gaa'ela keessatti yeroo galamu inni jalqabaa jireenyi kaadhimummaa yerootti waan baay'ee waliin jennu yerootti baay'ee wal bararsiisu waan ta'eef wanta baay'ee of keessaa qaba. Namoota tokko yaada keessa meeshaa yaa fakkaata. Yeroo kaadhimummaa isaan yaadaa jiru isa wangeela lallabaa jiru isanii. Garuu isuma jireenya kaadhimummaa nagaa sanaa wanta tokkotu dhufee jeeqe. Yaada Waaqayyoo adda ta'e tana, yaada Waaqayyoo gaarii ta'e kana dhufeetu keessa gale. Yeroo sana Yoosef hin jijjiirame, an kana dhiisee keessaa ba'a jedhee jalqabe. Garuu itoonni kanaan jiru ergamaan Waaqayyoo gara isaa dhufee itti dubbate jedha. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Lakkoofsa 20. Yaa Yoosef ilma Daawit jedhee jalqaba ergamaan kun. Maariyaam kaadhimaan kee hafuura qulqulluudhaan waan ulfoofteef ishee of biratti fudhachuu hin sodaatin jedhee jalqabe. Hin sodaatin. Isheen ilma hin deessi, atis maqaa isaa Yesuus jettee hin moggaafta. Inni ofii isaatii saba isaa cubbuu isaaniitii isaan hin fayyisa jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wanti gara jireenya keessanii dhufaa jiru kun wanta addaadha. Wanta si sodaachisu miti. Inni gara jireenya keetii dhufe kun fayyina namootaaf wanta ta'uuf jedhudha. Saba hundumaaf cubbuu isaanii irraa wanta fayyisudha jedhee galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf maal hin godhin? Hin sodaatin. Hin sodaatin. Sababii Waaqayyoo
naannoon kee raafamu kanadha kan ofii keessan yaadachiisu nurra jiru, kan yeroo hundumaa ofii keenya yaadachiisu nurra jiru. Hin sodaatinaa. Waaqayyo gara jireenya keessanii kan dhufe kun, Waaqayyo gara maatii keetii kan dhufe kun, inni kun addadha. Waaqayyo addadha gara jireenya keetii kan dhufe kun. Kanaaf maal hin ta'in, hin sodaatin. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Dhufaatiinsaa waan raafamu wanta baay'ee yoo fudhee dhufe iyyuu, naannoo kee yoo jeeqe iyyuu, ati garuu maal hin ta'in, hin sodaatin. Maaliif? Inni dhufe kun maaliif dhufe? Fayyisuudhaaf dhufe. Waan addaatiin dhufe. Saba hundumaa si keessa darbee fayyisuudhaaf, si keessa darbee wanta guddaa hojjechuudhaaf dhufe waan ta'eef hin sodaatin. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Hin sodaatin jedhee Yoosefitti dubbata. Kana hundumaas miti. Maatiyos yeroo wanta Waaqayyo isatti dubbate, Yoosefitti dubbate, yeroo inni nutti agarsiisu galagasheetii kakuu Waaqayyo bara Isaayyaas galee ture tokko isatti nu yaadachiisa. Waaqayyo gaaf tokko kakuu galee ture, dubbatee ture, akkas jedhee ture. Kanaaf wanti kun ta'aa jira jedhee dubbata. Innis maayini raajii Isaayyaas boqonnaa 7 inni sila nuuf dubbifamedha. Innis maayini durbi maal gooti? Hin deessi. Maqaa isaas eenyu jettee moggaafti? Amaanu'eel jettee moggaafti. Amaanu'eel jechuunis maal jechuudha? Waaqayyo nu wajjiniin jira. Waaqayyo nu wajjin jira jedhame. Waaqayyo nu wajjiniin jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo nu wajjiniin jira. Akkaataa itti mul'ati kun dubbatames akkaataa addaa ture. Raajii Isaayyaas jalqabaa kaasanii yeroo ilaaltan, Asaaf yeroo itti rakkina keessa ture. Asaaf yeroo loltoonni Sooriyaaf warri kaan isa loluudhaaf itti dhufan, dhiphina guddaa keessa ta'ee yeroo itti Waaqayyoon itti barbaadutti sagaleen kun gara isaa dhufe. Abdiin jira saba Israa'eliif gara fuulduraatti. Abdiin jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Durbi hin deessi. Maqaa isaas Amaanu'eel jettee hin moggaafte. Amaanu'eel jechuunis Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Dhalachuun Gooftaa Yesuus kan agarsiisa waan ta'eef. Mee dhalachuun Gooftaa Yesuus Kiristoos naannoo keenyatti maal fidaa kan jedhu irratti dubbadheera. Garuu dhaloota Gooftaa Yesuus Kiristoos hubachuudhaaf akka dandeenyuuf Yesuus maaliif dhalate? Dhalachuun Gooftaa Yesuus Kiristoos maalidha kan jedhu baay'ee gabaabsee dubbachuu barbaada. Baay'iseen irratti yaada. Sababiin isaa namoota baay'eetu gaaffii qaba. Waaqayyo inni ta'e kun nama ta'e dhufuunsaa maalumaaf barbaachise kan jedhu namoota baay'eetu gaafata. Amantii adda addaa kan qabanis hin gaafatu. Namoota baay'eetu kan eeggatu. Har'a gabaabsee akkaataan irratti dubbachuudhaaf, akkaataan itti dubbachuu barbaadu wanta kana irratti danda'uun yaadu wanta tokkotu gara sammuu kootii dhufe. Wanta namichi tokko barreesse akkaataa itti wanta kana ibsuudhaaf jedhee akkaataan inni itti barreessitu baay'ee na ajaa'ibsiise turee argan dubbisee garuu seenaa sanatu gara sammuu kootii dhufe. Haala qilleensaa yeroo ammaatti isin deemu waan ta'eef wanta gaarii, fakkeenya gaariidha. Fakkeenya nuti irraanfachuu hin dandeenyes jedhee na yaada. Namni kun waa'ee dhaloota Gooftaa Yesuus Kiristoos maaliif dhalate kan jedhu yeroo dubbatutu akka kanatti namootaaf ibsa barreeffama isaa keessatti. Yeroo tokkotu jedhe biyya Awurooppaa keessatti yerootti baay'ee yeroo cabbiidha, akkuma irraatti qilleensi isaa baay'ee yerootti gadhee ta'edha. Akkaataa akkasiitu ture jedhee dubbata. Yeroo sana keessatti namni kun mana isaa ho'ifatee akkuma warra har'a qorrarraa kan ka'e mana ta'anii ho'ifatanii akkuma
adda addaatiin mana isaa ho'ifatee mana keessa taa'ee lafa jirutti wanti tokkotu ta'e. Gaafa galagalee ilaalu maskootii mana isaa irratti gugeen tokko dhufteeti. Gugeen sun ituma haaluma qilleensa sana baqattee achirra karaa maskootii sanarra dhaabattee arge. Inni yeroo sana keessatti gugee sargee hin beeku namni kun. Kanaaf yaadde gugeen kun qilleensa akkasii keessatti lubbuudhaan jiraachuu akka ishee hin dandeenye gaariitti godhee beeka. Kanaaf ishee gargaaruu barbaadeeti gara ho'aatti gara mana keessatti fiduu barbaadeeti maskootii isaa xinnoo ishee banee qilleensuma kana keessatti akka isheen karaa isheen itti wal bal'uu dandeessu itti agarsiisuudhaaf jedhee suutadee maskootii sana bane. Yaada isaa keessatti ho'a mana keessaa itti dhaga'amee ilaaltee gara ho'aatti baqattee achumaan gara jireenyaatti dhufti. Kanaachi qilleensa sana keessatti jiraachuu hin dandeessu jedhee yaadeeti kan inni kana ture. Yoo maskootii banee macal jedhee ilaaleeyyuu gugeen sun akkuma inni yaadee gara manaa keessatti dhufuu hin takka ilaalee amma wanta lammata yaade. Akka kana taanaan wanta gochuu danda'u kan biraa tokko immoo jira jedhee yaade. Gugeettii gara mana keessaatti akka dhuftuu fi karaa kan biraan dhufee oofaa jedhee yaade. Akka yaadeetti maayinii akkaataa kan biraatti gara mana keessatti yeroo oofu manatti ol gali jechuu koo akka ta'e ishee maaf galaa jedhee yaadeeti. Inni akka sana yeroo inni wanta kana godhe garuu gugeen sun wanta inni qabuudhaaf yookiin immoo hamaa irratti hojjechuudhaaf wanta jedhetti fakkaatee garuma qilleensa saamaa sana keessatti balaliitee soorate. Namni sun yeroo sana taa'ee gadde. Yeroo sana keessatti utuu jedhe ituun deeqaa meertuudhaaf gugee ta'eera ta'e silaa walii gallee lubbuu ishee oolchee. Seenaa kana barreesseeti waa'ee dhufaatii Gooftaa Yesuus Kiristoos darbee ibsa. Waaqayyo kakuuf moofaa keessatti akkaataa baay'eedhaan namootatti dhufee wanta baay'ee dubbatee wanta baay'ee agarsiisee gara jireenyaatti nu oofuudhaaf wanta baay'ee godhe. Jireenya karaa isaa kennuutti agarsiise nuuf garuu jedhe. Karaa baay'ee immoo gara jireenyaatti nu oofuudhaaf karaa seeraas, karaa maaliis, karaa ergamoota isaatis, karaa raajootaas, karaa hundumaa hin yaale Waaqayyo namootaaf garuu dide. Gara isaatti dhufuurra gara du'aatti, gara ammeenyaatti baqachuutu jireenyumti keenya akka sana ta'e. Yesuus Kiristoos nama ta'ee afaan keenyaan dubbatee jireenya isaa Waaqayyoon nutti agarsiisee gara isaatti dhufuudhaaf ulfinni Waaqayyoof ta'u. Kanaafidha Phaawulos yeroo dubbatu Waaqayyoon eessatti agarre jireenya Gooftaa Yesuus Kiristoos keessatti malee jedha. Isarraa dhageenye waan hundumaa Waaqayyoo Gooftaa Yesuus Kiristoos irraa dhageenye isatu jireenya nutti agarsiise jedhee dubbata. Yesuus kanaaf dhufe. Dhufaatiin isaa garuu naannoo keenya jeeqaa deema. Garuu eebbaaf dhufa. Jireenyaaf ulfinni Waaqayyoof ta'u. Ameen. Firoottan koo amma yeroo kadhannaa gabaabaa isaa gabaadhuu barbaada. Mee ofii keenya keessatti waa'ee dhalachuu Gooftaa Yesuus Kiristoosin ilaalchisee yaadaa kadhanna. Sagalee hin sodaatinaa jedhu Amaanu'eel Waaqayyoon wajjin jira jedhu yaadaa. Haalli nu naanna'ee jiru hundumtu yoo jeeqame iyyuu akka jireenyi Maariyaamii fi Yoosef itti jeeqame inni nu keessa jiru Amaanu'eel Gooftaa Yesuus Kiristoos akka ta'ee jiru yaadaa.
waaqayyoonis haala keenya hundumaa irratti galateeffachaa qoombiidhaan kadhanna. Wanta biraa hundumaa yaadanis ta'e waa'ee dhaloota Gooftaa Yesuus Kiristoos yaadaa. Dhalooti isaas wanta jireenya keenya keessatti fayyadu yaadaa. Yaa Waaqayyo, finnisiifata gochaa kadhanna. Jireenya galataa keessa. Dhalachuu faarsina. Biyya keenya keessatti dhalachuu faarsina. Wajjin jiraachuu faarsina. Amaanu'eel inni nu wajjin jiru hin sodaatinaa waan nu jechaa jiruuf faarsina. Epiphany, Epiphany, Epiphany,
satana waaqayyo san yaadate san barbaade gara keenya san dhufatu nu idinnotu nu bakannu isa galateeffanne galatarraa kana fi kan biraa kan gunu hin qabnu galatoomi abbaa keenya galatoomi mootii keenya situ nu jaallate tokkicha ilma isaa amma kennutti waaqayyo biyya lafaa jaallate isatti kana manusi akka hin banne jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee jedha sagaleen kee situ nu waame situ gara keenya dhufe tu nuyi baqannu jireenya dhiibne atu nuyi sirraa fagaataa jirru gara jireenyaatti nu waamte araara nu agarsiifte jaalala nu agarsiifte gara biyya lafaa dhufte galanni siif haa ta'u galatoomi malee maal jennare abbaa keenya galatoomi kana duwwaadha kan nu jennee si faarfachuu dandeenyu gaarummaa keenyaan hin fayyine tola keenyaan gara kana hin dhufne waldaa kiristiyaanaa situ jalqabe jireenya keenya situ jijjiire jireenyi nuyi qabnu nagaan nuyi qabnu fayyinni nuyi qabnu har'aa kan keeti galanni siif haa ta'u inni biyya lafaa yommuu darbu isa bara baraan jiraataa ta'e kan nu qopheesse si'i isa sinii qophaa'e gara sanatti sin fudhadha gara koo hin dhuftu jettee abdii nuu kennite immoo hojii kee biyya lafaa keessatti erga raawwatte booddee gara abbaa keetiitti deebite har'ammoo afur qulqulluudhaan nu geggeessita nu wajjin jirta deebitee dhufuu kee immoo hin eegganna abdiidhaan eeggataa jirra galanni siif haa ta'u jaalala guddaa nu agarsiifteef jaalala seenaa biyya lafaa jijjiiru jaalala yaa waaqayyo walitti dhufeenya namni qabu jijjiiruu danda'u ilaalcha namni qabu jijjiiruu danda'u si biraatii nuu dhufe maqaan kee haa eebbifamu jaalala kana keessa teenyee isa mi'eeffanne jaalala kana immoo walitti agarsiisuu akka dandeenyu jaalala isa dhugaa biyya lafaatti agarsiisuus akka dandeenyu ilaa ijoollee waaqayyo ilaa nama waaqayyo jedhamu akka dandeenyu gooftaa ati nu gargaare bara keenyaa fi yeroo keenyaa fi hundumaa eebbisi isatti nu jaallatte gooftaa keenyaatiif fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos jechuun ameen kaanee dhaabannee kadhata gooftaan keenya barsiisee kadhanna. Yaa abbaa keenya waaqara kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee waaqa irratti akka ta'e akkasuma lafa irratti haa ta'u nu buddeena keenya irraa nuu kenni yakka keenya nuu dhiisi nus kan yakkaniif akkuma dhiibnu qoramatti nu galchi hamaan oolchi malee mootummaan kan keeti oo humnis galannis baroo baraan ameen. Gara keessan gara waaqayyootti ol fudhadhaa eebba fudhadhaa waaqayyo isna eebbisu isna eegu waaqa fuula isaa isiniif haa ibsu isinitti araaramu waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu nagaa isaas isiniif haa kennu maqaa waaqayyo kan abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkootiin ameen ta'a. Balleessa keenya Saamu'eeliin baay'ee galateeffannaa waaqayyo si haa eebbisu Saamu'eel baay'ee fayyaa ta'e ergaa wangeelaa nu dabarsiteef baay'ee waaqayyo galateeffannaa irra deebi'ee underlaayinii gochuu kan barbaadu sanbata duraa isa dhufu egaa akkuma beeknu jalbultii ayyaana dhaloota gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos ayyaaneffannaa sa'aatii 6tti jalqaba. Waldaa kiristiyaanaa kana keessatti ayyaana dhaloota gooftaa Iyesuus Kiristoos jalbultii ayyaaneffachuunii fi dhuma waggaa New Year Eve ayyaaneffachuun baay'ee beekamaadha. Namoota baay'eetu sirratti argama. Keessummoota illee iddoo baay'eetu irratti argamu. Kanaaf adiraa irratti kadhataa tura. Irrattis argama isiniin jenna. Sanbata duraa dhufu jechuudha gaafa 24 galgala sa'aatii 6tti jalqaba. Torbeen sammoo torbanarraa jechuudha sanbata guddaarra oole sanbata guddaa immoo mana sagadaa dhufuu dhiisuu hin dandeenyu yoo kaleessa galgalallee as turre yoo ta'e illee sanbata guddaas sagantaa ayyaana dhaloota gooftaa Iyesuus Kiristoos walii wajjiniin ayyaaneffannaa akka yeroo kaanii guyyaa kan biraarra ooleedha otoo ta'e mana oole turre gaafa 25 miilaan garuu sanbata guddaarra oole
kanaaf torban har'aas in ayyaaneffanna. Gaafa sanaa obboleettiin keenya Beniitaan ijoollota keenyas nuuf faarfachiifti waa'ee non-profit organization yookiin immoo lafatti ijoollee guddisaa jiranii isa gargaarsa walitti qabaa fi jirullee gaafa sana nutti dubbachi kan nuuf faarfatan jiru adaraa irratti argama isiniin jenna. Itti dabalee dhumarratti kana jechuu barbaadu guyyaa kaleessaa namoota haaraa simachuudhaa fi sagantaa qopheessinee turre garuu sababii weezarri baay'ee hamaa turee fi dabarsine yeroo itti goonuu isinitti beeksifna dhiifama nuu godhaa cabbii sana keessa deemteen akka dhuftan sababii barbaadneef kaansalii goone. Namooti haaraan ammallee maqaan kennin foormiin guutiin kan jirtan waldaa kiristaanaa kana keessa turuu barbaadu hojii waaqeffachuu barbaadu yoo taatanii ammallee itti fuftanii foormii guutuu hin dandeessu waajjiraa fuutanii amma kanatti aansinee gara fellowship hoolii keenyaa deemna gara Asteer Gannoo yeroo bunaa yeroo shayii walii wajjin qabaanna waaqa hunduma keessan haa eebbisu guyyaa nagaa guyyaa eebbasiniif haa ta'u. Dalam buat ada sebuah badan, kerana